Humni bilisummaa Oromoo waboon zooniilee garaagaraa akka zoonii Kibbaa, zoonii Albuudaa fi lixa Oromiyaatti aanaalee akka aanaa Galaan, aanaa Sabbaa Booruu, Gudayyaa Biillaa fi aanaa Sadan Canqaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diinee irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Har'i waxabajjii 20 akka bara 2026 shama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo waboo isinitti himnaa hanga xumuratti na waliin turaan affeerraa kootiim. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii Kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Galaan keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhachuun du'aa fi madoo ciccimaan adabuu danda'eera. Akka odeeffannoon maddeen irraa argametti tarkaanfiin kun bulchiinsa magaalaa Kombolchaa keessatti kan fudhatame yoo ta'u, tarkaanfii kanaan loltoonni PP 12 battalatti du'aniiru. Dabalataanis loltoonni 25 immoo madoo dandammii hin qabneen rukutaman hoogganni waboo zoonii Kibba Oromiyaa beeksisanii jiru. Gama meeshaalee waraanaa qawwee akaamaa hedduu hidhannoo guutuu waliin akkasumas dokumantiiwwan garaagaraa dugda loltoota mootummaa irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Haala wal fakkaatuun abdiin sabaa Oromoo waboon zoonii madda Albuudaa godina Gujii bahaa aanaa Sabbaa Booruu ganda Utuluu keessatti waxabajjii 18 bara 2026 tarkaanfii diinee irratti fudhateen injifannoo argamsiisee jira. Akka odeeffannoon waboo zoonichaa irraa argame mul'isutti tarkaanfii kana loltoonni mootummaa hedduun battalatti yoo du'an gariin madaa'anii jiru. Gama meeshaalee waraanaa qawwee akaamaan 5 hidhannoo guutuu waliin tiksitoota impaayiree Itoophiyaa irraa hiikamuun dantaa qabsoof oolee jira. Haaluma kanaan tarkaanfii wal fakkaataa humni bilisummaa Oromoo guyyuma kana loltoota mootummaa irratti zoonii lixa Oromiyaa godina Baha Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biillaa bulchiinsa magaalaa aanichaa keessatti fudhateen injifannoo cululuqaa argamsiisuu hoogganni zoonichaa beeksisaniiru. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa hedduun battalatti kan du'an yommuu ta'u, hedduun isaanii madoo ciccimaan rukutamanii jiru. Tarkaanfii kanaan meeshaalee waraanaa bireenii 3 qawwee akaamaa hedduu fi dokumantiiwwan garaagaraa waliin dugda loltoota PP irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamee jira. Bifuma kanaan tarkaanfiiwwan loltoota PP irratti fudhatamu itti fufan zoonuma kanatti guyyuma kana humni bilisummaa Oromoo waboon godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sadan Canqaa ganda Cirrachatti tarkaanfii ilaalessaa diinee irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni zoonii lixa Oromiyaa beeksisanii akka maddeen gabaasanitti loltoonni mootummaa hedduun kan du'an yommuu ta'u, gama biraatiin meeshaalee waraanaa qawwee akaamaan 15 gumbii rasaasa hedduu waliin harka waboo seenuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin loltoota mootummaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsanii jiru. Uummanni Oromoo aanaalee akka Galaan, Sabbaa Booruu, Gudayyaa Biillaa fi Sadan Canqaa keessatti humnoota mootummaan hiraarfamaa jiran injifannoo argame gammachuun simatanii hanga qabsoon bilisummaa galma isaa ga'utti waan dandeenyu waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.